wanta kana itti fayyadamaa obboleewwan koo keessattuu ijoolleen mana madaamii jirtanii wanta kana itti fayyadamaa innis maalidha hirdii yookiin kirkimiidha damma buna jechuudha wanti kun fuula keessa wanta gurraacha irra hin kaasaa jechuudha ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isinii haa baay'atu akkam jirtu kan obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba isiniin jecha egaa warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a isiniin jedha egaa warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadha isin jedha akkuma argaa jirtan ka asaraari isaa yookiin immoo haala isa ittiin gootanii buna maankaa tokko yookiin lamas godhachuu dandeessanii akkasuma damma maankaa tokko kirkimii maankaa tokko jettanii walitti gootanii saniin booddee jechuudha waliin miksii gootanii jechuudha waliin maktanii jechuudha maaliif faayidaa guddaa qaba dhugaa dubbachuudha fi fuula keetiif hedduu takka babbareedadha waan tokko gaafa hojjettanii dhiisinaa akkasumatti itti fufaa malee maaliif addaan hin kutinaa jechuudha yeroo baay'ee nuti yoo waan baay'eedhaaf nutti hin tolu waan ta'eef addaan kunna sababa sanii fuulli keenyas jijjiirama agarsiisuu didabeettanii namni addaan hin kutu haga jijjiirama tokko agarsiiftutti addaan kutuu qabdu jechuudha na akkuma argaa jirtan kunoo miksiin gochaa jira jechuudha maaliif buna jedhee kirkimii yookiin immoo hirdiidhaan beettanii ijoolleen tokko jorri haaroftaman beetta waan ta'eef hirdiidha jechuudha kuni akkasuma immoo bishaan xiqqoo isheetti qiccan maaliif dammii fi hirdii fi bunni kun dirqama wal fudhachuu qabaa jechuudha xiqqoo isheetti qiccan bishaan jechuudha waanuma xiqqootti odoo buuphaa ta'e ammatti hin qiccanii kan buuphaa immoo hojjedhee isinitti agarsiisa jechuudha innaa isa kana xiqqisho bashiitti abitti gootan jechuudha akkuma inni wal qabuuf miksii gootan amma jechuudha miksii gootanii akkasitti miksii gootanii jechuudha gaafa sa'uun immoo bunnis kirkimiinis dammillee wal fudhataa jechuudha wal fudhatee bakka fuula keetitti dibachuu qofa jechuudha wanti wannaa gootu hin jiru kan irraa hafallee yoo tallaada keessa goote firiizii osoo hin taane tallaada keessa gootanii yeroo lammataasas dibachuu hin dandeessan jechuudha akkuma argaa jirtan kunoo hedduu takka babbareedduudha itti fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyya dibadheetis isiniin agarsiisa gadhumaatti waliin ta'a viidiyoo kanas isiniin jedha hundumti keessaniyyuu gadhumaatti viidiyoo kana yoo daawwattan akkaataa itti hojjedhe akkaataa itti ofirraa dhiqee kireemii koo dibadhu na laaltuu jechuudha na duukaa ta'an gadhumaatti akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyatti fayyadamaa egaa hordoftoota kiyya kunoo akkuma argaa jirtanii amma dibachuufan jechuudha kinooti dibachuudhaafanii jechuudha amma kunoo amma nan dibadha jechuudha ani garuu harkumaanan dibadha yaadammaan kadhaafatti dibu malee harkumaanan dibadha sababii isaas yaa warri waan dibatanii qabdanillee hin jiranii warri takkasitti illee dibachuu dandeessan amma namaan kadhaan yaadan godha malee harka irra bareedudha maaliif odeettee harka keetti illee hin dibatta waan ta'eef faayidaa guddaa qaba jechuudha harka keetti irrattuu maaliif bunni jechuudha ittiin ammaashaata sirritti harka keetiin kun amma wanta ammaashaa hin jiru jechuudha beektanii hin ammaashaa kunii jechuudha maanka wanta ammaashaa hin jiru yookiin immoo sukkuumamu hin jiru jechuudha kanaaf harkuma keenyan dibachuun wayyaan jedha inna an harka kiyyaanan dibadhe isin agarsiisa kunooti an harkuma kiyyaanan dibadhe jechuudha akkuma argaa jirtanii harkaanan dibadhe jechuudha harkuma kiyyaanan sirritti dirriittan dhugaa fuulatti jechuudha sirritti fuula keessaa ammaashaa taanii dibatan bunni suni laa waan baay'ee faayidaa guddaa qaba namoonni beettan jedheetii yaadamu namni hin beekne hin jiru faayidaa bunaa jechuudha bunni fuula keenya fi mataa keenyaaf illee baay'ee barbaachisaadha akkuma qoonqoo keenya hojii keenya gizee dhunnu bunni barbaachisaa ta'e akkasumatti barbaachisaadha jechuudha akkuma argaa jirtan amma sirritti ammaasha'ee dibachaara jechuudha harkaa irra naa tola jechuudha kan ammoo faayini itti gootan akkanumatti isin irratti qoora daqiiqaa 30 tursiistanii bishaanuma qofaan dhiqattanii jechuudha bishaan qofaan dhiqattanii kireemuma qabda wanna qabdan dibattanii jechuudha akkuma agartan amma akka tarammaashaa jiru jechuudha baqa bunni suni waan baay'ee sirraa kaasaa akkasuma kirkimeensi fuula keetii bareedadha hedduu takka bareedadha kan buuphallee baay'ee bareedadha an buuphallee isiniifan hojjedha isin jedha እና akkasitti ammaashaatanii
warra dammaa kana jechuudha. Dammaa fi kuni dammaa fi kirkimiidha. Buna qofa jechuudha. Wanni itti singootan bishaan xiqqishuma isheetti qiccan akkuma jarri wal fudhatuuf. Osoo amma kan killeedhaan hojjedhu ta'e yookiin buuphaadhaan hojjedhu ta'eeti bishaan ittiin qicu jechuudha. Garuu immoo waa isaan hojjenneef dammii fi wannoo wal fudhachuu hin danda'u jechuudha. Bunaa fi damma kirkimii wal fudhachuu hin danda'u xiqqoo ishee yooma bishaan itti xabgootan malee jechuudha. Kanaaf bakka hedduutu akkasitti tola. Bakka fuula keetirraa bakka sirriitti itti rirriittee jette waa wayii fudhatee badaa jechuudha fuula keetirraa. Na waan gurraacha'u baay'ee bareedaadha waan gurraacha'u sani isinirraa balleechaa itti diddibadhaa isiniin jedha. Na harka kiyyatti illee dibadheetiin ture jechuudha. Akkuma argaarta harka illee nan dibadhe jechuudha. Mucuk godheetuma harka illee dibadhe jechuudha. Na bareedaadha. Dhugaa dubbachuuf hedduutu akkasitti tola jechuudha. Dibadhaa isiniin jedha. Kanaaf itti fayyadamaa buloota kooyi. Namni waan beenu walirraa barannaa. Ati isatti beektaa, ati doktoraa, ati maalidha? Hin jedhinaa waan agartan takka maaliif fayyadam namni kun jedhiitii fayyadamee ilaali jechuudha. Anamma duraan dhugaas hin jedhaa waan akkanaa kana fayyadamu ture. Fayyadamu. Garuu duraan buuphaa na fayyadamaa ture. Buuphaa adii kana na fayyadamaa ture jechuudha. Buna namna kanatti hin godhu akkasumatti adii qofa fayyadama malee duraan jechuudha. Amma hangam waan baay'ee arge bunnis akka faayidaa qabu doktoroonni ibsanii jiran waan ta'eef dhagaye malee duraan hin beeku yoo buna mataa akka dibatanis fuula akka dibatanillee jechuudha. Nan arge akkasuma araboonni illee akkasuma doktorri biyya keenyaa ta'ee biyyoota biroo ta'ee guddi isaaniitu biyya keenyatu iyyuu namoota baay'eedha buna kanaaf kan faayidaa guddaa himaa jiru jechuudha. Kanaaf amma dhiqachaa tan jiru daqiiqaa meeqa ofirra tursiise 30 ofirra tursiise jechuudha. 30 ofirra tursiise akkuma argaa jirtan kunoo warawalee tan dhiqachaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii jechuudha. Dhiqadhee saniin booda erga dhiqadhee ka'een booda immoo waanuma kiriima qabu agartanii kiriimu mana kee keessatti jirtu homaa waan takka vaziliinis yoo ta'e rakkoo takka hin qabu jechuudha. Isumallee dibattanii yoo raftanii bareedaadha jechuudha. Bakka kun gizee hojii fixxanii kilaasii keessan galtan bareedudha jechuudha. Beektanii maaliif lammata wannaa sittiin deebi'u jechuudha. Zayitii naamni isa guggubaa oola silaa ooluma beekna kaanoti warri ijoolleen biyya arabaa jirru kun jechuudha. Warri keessattuu nyaata hojjettanii zayituma guggubaa ooltanii jechuudha. Akkasii kanaafi warri fuulli isin godda'ame baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaa isin jedha. Ana ofii kiyyaa itti fayyadamaa jira waan ta'eef wannan hanga tokko jijjiirama isin agarsiisa. Hanga tokko gaafa itti deebistee sirii jijjiirama shaggaa agarsiisa jechuudha. Kunillee baay'ee bareedaadha. Kan immoo maqaa isaa wannaa sunillee baay'ee bareedaadha. Kanan viidiyoo yeroo darbe hojjedhe kunoo harka kiyyaallee akkana jira. Fuula keessa akkas jira. Akkasuma fuula keessa irra caalaa fooxaa akkanaa soo qabaattanii hedduutu akka bareedudha. Fuula keessa fooxaadhaan gisee hunduma fooxaa isinii fayyaa. Fooxaan baay'ee bareedaadha. Faayini irraayyuu fooxaan baay'ee bareedaadha. Fooxaadhaan akkanatti gurguradhaa fuula keessan isiniin jedha. Innaa hordoftoota kiyyaa kanaaf ijoollee baay'eenii fuulletti gugurraachinu yaa'ee gugurraachinu badee maali kaan akkas gottani isinirraa hanga tokko hin qannasaa jechuudha. Maaliif dhugaadha biyya kana keessatti waa zayitii guggumnuu fi nutti baa'ataa jechuudha. Innaa gisee tokko lama godhattanii dhiisinaa itti deddeebisaa godhaa waamuma mana keessa jirutti jechuudha. Yaalatii ilaalaa yoo sii ta'e si tasmaamma'e taanaan itti fayyadamtu si tasmaammaani taanaan dhiistaa jechuudha. Innaa kanaaf anamma dhugaa dubbachuu fi naaf ta'ee jira jechuudha. Naatu sa'aatii dhabee yeruma hunda odoo fayyadamee jijjiirama guddaa argaa jira jechuudha. Maaliif baay'isee fayyadamooni maaliif sababa daa'imaatiif baay'isee fayyadamu. Na irraanfadha bakka ulfanna fayyadama fa'aa jedhe osuma na fayyadama jedhu na irraanfadha jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan ka'amma erga dhiqadhee ka'e kireemu mana ofii kiyyaatti fayyadamuuni fuula kanaa xaawwadhee rafaa jechuudha. Bakka xiqqishuma godheetuma rafaa jechuudha. Bakka akkasuma kunooyi akkuma argaa jirtan kana kaa viidiyoo kiyya sagal irraa deemaa jechuuf fiidaa saffiigaa bakka ni kafanatti miicuttaaf viidiyoo waraabaa waan ta'eef dhiifama isiniin jechuu barbaada. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kana fakkaataa mataallee immoo dibadhee ka'eetiniin shunkurtii fi zayituunaa walitti makee dibadhee saniin booda immoo dhiqadhee
Saniin booda immoo bishaan ruuzii itti biifee akkasitti tolchadhee jechuudha. Isallee itti gurguradha warri bishaan ruuzii shaggaadha jedhanii tanan akkas gochaa jiranii waa'ee mataa garuu baay'ee fayyadamee ilaallee mataa amma fayyadamaa jira malee fayyadamee hin beeku jechuudha. Fayyadamaa kan jira amma siin jedha kaa gaafan jijjiirama arge sitti maqaan mataan beeku waan ta'e wannan beekne immoo himuu hin danda'u. Isallee yaalatan jira garuu amma akkas jechaa jiru shunkurtii kana namoota baay'eetu doktoroonni illee araboonni illee hedduutu kan arge viidiyoo isaanii achumaan yaalaa jira jechuudha. Kanaaf gaafani jijjiirama mataa kee irratti dabbasaa kee irratti fidee anammoo dabbasaan koo afoo kanaani dhugaa dubbachuu fi ijoolleen keessattuu biyya Saudi Arabiyaa jirtan hin beektanii shaashii yeroo baay'ee nurraan bu'u sababa saniin gara afoo itti na deeme gara duuba itti na deeme afoo kanaan dhaabbate jechuudha. Hin deebisanaan jedhanii tan fayyadamaa jira jechuudha. Itti fayyadamaa isinillee isiniin jedha. Kana fakkaataa sinin jedha warroon isinitti tole immoo viidiyoo kana laayik sheerii gochuun dagatinaa. Kunoo akkuma argitanii kun ruuziidha. Bishaan ruuziitii akkasittan itti goggoradha jechuudha. Cinaa cinaatti kanatti sochootti godhadha jechuudha. Hunduma isaa itti godheetan jira garuu ani sinin jedha hordoftoota kiyyaa waaqayyo isin hojii ta'u akkasuma warroon chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii saabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa yaadaa fi qeeqa'uu qabaattan immoo koomentii irratti barreessuun dagatinaa. Sinin jaaladha sinin kabaja dhugaa dubbachuuf itti fayyadamaa sinin jedha hordoftoota kiyyaa wanna ofii kiyyaa yookiin yaalee argettiin fide malee fidu jechuudha. Akkasuma immoo yeroo darbellee waa'ee kanaa sirriitti hojjedheetiin jira kan nishaa fi buna walitti damma jettanii mattanii inni illee hedduu dammaa mootiin zayitiidha malee dammatti mattanii hedduu takka bareeduudha inni illee dhugaa dubbachuuf kana namaa arge. Akkasuma immoo kan buuphaa siniifan hojjedha viidiyoo itti aanuuni sin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii sin jedha hordoftoota kiyya sinin jaaladha sinin kabajaa hunda keessaniyyuu sinin jedha kaa hordoftoota kiyya. Anas immoo as jalatti warra waa'ee mataa beektanii koomentii irratti mee maal akkan dibadhee naa yabbatu. Ani dheerinaa iyyuu barbaadu dheerinaa mataa yabbinan jaaladha mataa ani jechuudha dheerina osoo hin taane. Na wanti naa yabbisuu fi wanta afoo kan namaa deebisu koomentii irratti naa barreessaa sinin jaaladha sinin kabaja. Nagaataa fayyaa ta'a.